دوبته قاعد يسجل أيه شيء ده تغير سابود تمره أن دوبته قاعد واسا مين يبا يا كيجي كين يفاره مين ناتس كبيتي كام فادي سميوله كين يفاره هي رادا بيجا يجا برا تمام أيه كافر لغة تافتي Himi lelo himi lubun sirabasa lubun sirabasa sibe memal pedagana kham bifte himi jer wala man dagana bibne regana malto ma takana bibne an baratina mama no mumtiya si una manuba bar si una nama ule di nama ama no mumtiya nama ama no moti nama mama no mumtiya ule rada bidre mama samar me dorje nama ama no mu Toko ni memewa ana bifte mas. Have ani namanu isi warraqana isinin amanu. Abbas barsi serra khasi sita jala baratte ra khasi. Toko namni namanu jiru sabana mana mowa kana hojeto te hanga fede khatao no hanga fede hanga nango de mele hanga nango ne hoje ai sadda kuma bar lelo amadura khajibda kanor kabad reita amadur Himiga. ولدنا ورا ساعتين. بفتيمي وانا جابوا بيتي خوانا بفتيمي. मैं माल तो बदू बिकत अब्दुल्ला बना कैसी बिकन कैसे थी मैं बिकन तो यूसुफ बिकन करती माल तो बरेगा ना. Hangana ko ba mi wani sino juja dur dan Hangana nawe. bare मैं यूची बोला बगा बा मैं को नोसा हंगा kana male. Nama yol laban dir sama kan ko ta. La ma du do gorille to biya. nama naga fakate akana duste galte fula gari fi makesin. Duga je tuzan laba haidi. Yiji yo Muhammadi wajin debiye mega andirenya gari ka gisafet. Duga je tuzan laba hai. Itti. Aji duga je tuzan laba hai मैं माल तो मैं दुगा je tuzan laba हमारी नम किसे मैं. वो देखो करा गलती माने पे. मां भी करा गना. जाओ खाने जाओ चीज़ जुर्म होगा. Abu sila murma kan rabu zani rawa ya bara kanara. Ish bosh. Amai ne. Habe jirai me ne manu. Inam zinjana Habe jirai me manu. Habe jirai. Himin je na manu. Him. Habe jirai. Habe jirai. Him. Himi nati habe jira Khabira Abdullah fi Yusuf Qofa amiti. Khabira habe jira nati himi. Inafne मैं माल तो बे न्यूज़ वल्ला बगा बन. لا أما هو ولا باتي مدير. Kemudian ijete durati miyo dana jacapse khaya mo khaisa bafta. الماء وين Durani suwa walinti ko mari wajji kabdani kabdan mokam. مرينا وجهكم. Bakka sigesi te fi nama wajji itidale idan atis ni beite won beit. Baratis bar isma wajji gafatamu arko walitti damtani sila magala khaisa khawfani. لا أنا دوبته قاعد يسجل. Ayye شيء ده تغير سابود تمره أن دوبته قاعد واسا. himi enyu يا كيجي enyu fara himi. ناتس كبيتي كام فادي سميوله. Enyu fara. هي رادا بيجا يجا برا تمام سال. Ayye gafa du khaisa fetidi. Irafeti. Wa hunda gafa du. Wa ni sin sitim janatim. Dupinta ne namuna tin dofen. Dupinta ne natim de himayete jecha himuntane na biran dofen. Hesh. ليل أما كنت هنا كسامي. سراني هذا. وانجل نعم تكذا كانت الموسى تدلك أبد مرة. والبيت سرت البيت. ما أنت ليه؟ إذا كسامي ولا سر على فسه. मैं आजामा डुगमरा पिसनी मोहम्मद युवचीने गर्ते जिरेने याक दुरानी जिरेने बरेदा गारे संचिरा ये मो अमल्ले मला गर्ते इसा खानती देविते इसा खाने का लाभ चो है खाते तन्नाई में गाने से गलावट तुम ने गनादा माल तो फिर कैसे देविते हरे को जिन्नोरे भी बेटा में हरले इतने एरगिते नागावत नांजत osoo an dhufaatii heetuu guban qabaatee dhufte kun na dubarra tayyib maaliif yaa akka isa kan ammaan tan itti deebuu kan bakka barbaade duraanuu ilmoo irra darbitee
Ilma sana irraa fudhatee irratti darbitee naan hin jina sana irraa fudhatee ilmoodha. Isaa irraa fudhate? Sana irraa fudhatee. Tayyib hayyee maal gochuuf yaa ammamee wanni hafe hoo jiraate wanti hafe hoo jiraate mee natti Hawaasa godhuun. ganaa akkatti zulmiin hojjenne hattee jirta waan gaarii malee Deebu jeeme gana. isaa wajji jireenya kan nagaa jiraachuu ni feeta waan inni siin jiru dhageessa Dhagee. waan inni siin godhe siin jiru ni goota Godhee. inni nu silaa hamtuutti sin ajaju hamtuu godhe siin hin jiru waan gartee hin taane irratti si wanni hin godhu gartee waan hin taane irraa si dhowwu malee amma gaa gizeen si maddii jiru wanni himtuu fi wanni dhiisu sirraa sarkaa facaa waan ta'eef wanni gartee yoo isa keessatti waa hafanii jiraatan natti himi sin jiruufis tanaaf. Laa namaa nama jetti namni gana tanumaan jeeta namaa tobe gana. Akkasiimi halas eega kana taate maamma si araaramaa wanni inni jibbellee maatii amma dura hojjechaa turte sanii ati gartee namarratti godhu dalagaa turte ati gartee namarratti siirii fi gartee sun miillee hanganaaf isallee galaafatuu keessatti akkatti godhaa turte sanii sanumaa si jibbe jaartii kanaa gartee funyaan naa baatu jeewwan si jibbeef sanumaa fi ati eega gartee nama gaarii taatee gara kanatti hajjeeru taate namaa maashaallah hin jaanu maali jennaani gara tokkoon hatta daawwattoonni illeen hin amaninaa isin galaafachuu fi malaa gartee if harkatti isin deebisuuf deemti namichi sana hin amaninaan hanga isaan nun jaan takkatti jechuudha. Shakkiin gartee nu qofa bira osoo hin ta'in aalamuduniyaa kana hundarra gartee wal ga'ee jira. Namni hundi shakkaa jira. Hin sobdi amantii qabdu gartee irraa fagaadhaa sittin dhiyeessinaa malaan nama dhiyaattee nama galaafate gaafa deemtee kophaatti deebite gartee nama deeffachuuf namatti dhiyaatte gaafa nama argatte nama galaafatte kanaaf ofitti dhiyeessinaaf jechaa jira kanaan hookamu. Akkuma ani jeeba reeti hangana waan akkanaatti hin deebu jee dhufee maama firaanaa deemalee eedaa kanaatti hin deebu jeetiin kakadde biran fiyyuu tokko tanii maree irratti hin garree. Maamatan mallee kun aare kute gaa hin amanu gartee kanatti hin amanu yoo ta'anii kana maali jee kute argu jettaa inshaallah ati haganaawu duraan gaali beektaa natti fitinaa jee kaleessa manaan waree'u har'a gartee nari kun suuta jeetii wanni jee inshaallah si araarama ati dura qalbii teetana qulqulleessime xaaharsi inshaallah toobadhu rabbii gaditti yoo toobattee rabbii gaditti deebite inshaallah rabbiin waan ati yaadde si guutaa hin yaadanii maammadee walitti deebita abbaa ilmoo keessatti jireenya hankee gaarii fi gartee jireenya nagaa sanii walitti deebite jeeta yaada. Wantoota gartee namni waan kana duraan si barsiisallee liinaadha. Liinaallee hin saayibin. Namoota kana Muhammad duraanuu hin jaalatu. Hin saayibiniis hin jedhe. Innis hin deeggariniis hin jechaa turani. Akkasuma gartee waan kanarraa yoo bilisa taatee akkasitti jireenya gaarii fi qulqulluu gartee jiraachuu feete waan seerii fi summii namatti gootu kana dhiisii sin jaala akka obboleessa keessa tokkotti. Kanumaan si goota. An dhiisee bakkanaatti hin deebu waan akkana rabbitti nan deebisin jeetiin jiraan. Tayyib dubbuma mubbari akka waan ammallee isa keessatti waa hafanitti bara kan inni hagaree mutanaasitu jiru. Amlee sanasumaatti nu jeenna fakkaatti malee waan. Tayyib duuba tan akkamitti isa amansiiftare? Mee akkamiin isa amansiifte? Akkamiin isa amansiisaree nama nuu didee. Kan inni itti mahee mijaa'ee uleedhaan na ajjeesee na biraa bee garte. Akkam jeeti nama sireetti hin deebi'u egaan jee wanni dubbanna kun afaan Oromooti. Leello maama kana duraanii uuma xiqqishoo jechumata akka haalama jennaan akka gartee inni waa sirraa fudhatu ni beektaan. Wanni ammaan tanis akkatti ammeesse maali? Amma dura dhufteet akka nama amma kiyyeettee itti maramtee walitti nu araarsaa jettee deebitee diddee isa asitti tumtee bakkuma kana bakka sana haatee ammas itti dhaadattee gartee irraan kafalachuu ta'an beennatu mee kana jettee silaa jaartiin hoggaa jaarsi tumamuuf waanuma jiruumi gaafsan tumamtee fi osoo gartee akkasitti bultee fi har'a
hanga sadarkaa kanatti deemtee atis qabbana keessa ala bultee ilmoo teetis kophaa akkanatti abbaa biratti miidhamtu ture beeka. Osoo gaafsan ishii tole yaa jaarsa yoo waan itti nan fudhadha unin teetis anaaf ta'aadha jettee haa fudhattu ta'a fudhattee gaafsan bultee har'a hundi hin dhufu ture. Gaafsan gartee haala itti baattee summii itti gooteeti asii baafatte. Asii baafattee inilleen akkasitti anis asii fuudhee mana hamaa hunda geesse guyyaa lamaa sadi booda gara gaaratti ba'e. Gaaratti ba'ee yeroo inni wayyaa'us gartee jara kaanitti Yusufii fi Abdallaatti illee dabartee jechuudha. Inni yeroo fayyuu wanta ati irratti hojjette kana hunda laalee baay'ee takka aaree gaabbee jechuudha. Haduraan si araaramu illee daran finiinee akka ganaaf illee sittuun deebine tabiraatiin fuudha malee hanga juuta akkatti ga'ee jechuudha nuti dhoowwe malee. Dhageessaa? Nuti dhoowwe malee ilmoo seetan irratti haara bittee naan fidini isuma tana gartee yoo rabbi sii qajeelte simanni goonaa jennee numaatu gartee hanga guyyaa irraa kana ga'een malee Muhammad namni kisaa garaa laafu jiru namni kisaa nagayaatis hin jiru ammas jecha jaalalaatiin jecha gartee gaariidhaan isa qabde taanaan nama sii qabamuu danda'u. Garuu wanti akkatti garaa jabeesse ati isarratti hojjettu san caala kan ati namarratti siirii namatti goote. Warroota gartee Muhammadii wajji deeman jettee Yusufii Abdallaa hundatti goote gartee hangaanallee dhamaas takkatti san wani isa aarse. Wanti daran isa garaa jabeessan jechuudha. Kanaafillee isaaf hubachuu hin dandeenye yoommoo inshallah rabbi si laaffisee inni si haraarame maammoo kanuma duraan isanii beera. Waan inni siin jiru dhageessee waan inni siin jiru fudhattee akkasitti isaa wajjin jireenya gaarii yoo gaggeessu feete ammallee yoo inni si tumes biraan deemu manguddoodhaan walitti araarsaafis hin dararamin ofuma keete afaan Oromoo ni beekta haasawaa nagaas haasawaa ni beekta haasawaa mujrimummaa haasawaa gartee siirii san dhiistee haasawaa gartee nagaa kabajaa haasawaa nama guddaatiin malu haasawaa haadha ilmootiin malu haasawaa akkasii san haasoftee isaa wajjin gatteessee jaalalaa fi jiruu haareetti yoo wajjin eegaltan wanni hundinuu dabaru ni dhufa wanni hundinuu ni jijjiiramaa jechuudha. Amma kuni daddaa'isiin bultii keessana keessa akkatti daddaagamu kun hundi hanga amma duraa dabra kun hundi qormaata seefi maamuza irratti ta'e malee waan biraa miti. Kan ammoo qormaatuma fudhadhuuti jireenya kee fuulduraa bareechuuf irratti yaati. Inshallah Muhammad seeraarama yaati. Anis hanga danda'u jala deemaatiin jira kadhataatiin jira. Naafillee rabbi alaafisu. Silaa'u reediinis leella wajjin gartee kun maal gochuu deema minaamini waan nurraa nuunjaamu hin oolle ani nageenya sin jidduutti buusuudhaaf jalqabarra hanga dhumatti kan namni hundi sin jala hafe amma Abdallaa fi Yusuf isa jirani hin jiran namuu waan biraa keessa jiran anuma qofa namni ammaan tana silaa xiqqollee taatu harkee siifi mamma kana wal deebisuudhaaf yaalii gochaa jiru kanaaf anallee rabbi naa gargaaru atillee mee duraan suma dadhabee yoo magaraa naa laafte jee Muhammad ammoo rakkoo qabu Muhammad naaf garaa ni laafa kanaafuu yaadini hangasitti itis waan gartee isa keessatti hafe kana hundaa rabbitti toobadhuuti gara rabbitti deebi'i inshallah rabbi si araarama khayr wa khayraat isin jala inshallah yaadini isin jaa dhageesse daawwattoota keenya taasimaan dhiifama gaafadhu akka gartee Muhammad illeen dhiifama sii godhuuf daawwattoonni illeen akka du'aa sii godhan asumaan itti dhaammadhu isin jaamu.